gargaarsa barbaadan dhufee hangama kee. Itti malakul mawtiin si jira dhaabbataa fuudhee siin kute awwal durumaa kutee bariyaa amma faanamne adeeroo dhukkubsachuullee dhiisee jira duuba dhukkubsachuullee naftee jirti. Namuma gartee halkan gaarii ettee hirriba gaarii ettee biraa deemte ganama salaata zuurii janaazaarra salaatu jirra duuba janaazaarra salaatu jirra. Akkasi duniyaan kun kana yeroo dheertuu tana gartee akkana si rakkitee gaafuma silaa gammaddee keessaa mataa qabanii siin kutantu meetum maal keessa jirti homaa keessa hin jirtu jechuudha. فليست انتاني هذه الدنيا دنيا سن انتاني بشيء واتكاهون تاني وما تونون تاني وان تكاهون تاني كبر وان تكاهيسن جرتوما وما غيس تسوءك سياكفتي تسوءك سياكفتي فقبة زبن ديرا سياكفتي وتصر وجهني جمدا يرو متك جمدا يخاو جمدتون تمر ويومتك كشفاف وتقدر روزا سنتو سنكا ورا روزا خي جاني تبيسي لونيه شا سجانسن ويوم سنفك أبدأ شو جمدتو كراچ بودا اسمع شك دوا يولين كمرة تيارتي نفك اتدوا تمان جبيرة جتة دنيا نهرجلتين كب دوما شكوما جيتو دوا yeroo mo'atikishoo gammaddaa yeroo hedduu irra baay'ina isiidhaa cinqi qabdi jechuudha. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت جاء كتاب برات الرتي وغايتها هونجيتي إسي وغايتها هونجي إسيلا di fageenyi yookaan qilli isiidhaa idhaa yeroo fakkarta gattiin xaltee fi haa isii tana keessa idhaa hoggaa fakkarta gadi lallaaltee gattiin xaltee fi haa isii tana keessa gizee garattee honga isiidhaa gadi laalte honga isii yeroo gattiin xalte waqaayatuhaa hongiti duniyaa tana hongiti isiidhaa duu keetiiti. إذا حلمت يروني في مناهمته يروني في أبجويت يجو فهيك أكا قاد سخيتي قاد سخيتي جنو قاد دو تيتي وكحلمك أكا مناهم يوخان أبجو خيتي أكا أبجو خيتي دنيان توني أكا أبجو خيتي إذا حلمت إذ يرو حلمت abjooyte yookaan mana hamte jechuudha. Har'a haatee aboogaa siree gujjira warri biyya baqattummaa keessa jiru siree gujjira. Har'a kuma gacheefteeni hootto emeluu filaayitiin kee bahee guyyaa kana gool deemtiin jaan hayyee gammadaa dhayite. Aboo ideen kunoo xayyaara seenta deemtee yalaa bajaanan san dhayite gamma hoggaa dhayite aboo har'a gattee isee sibira dhufanii sibira qama'anii mirqaantee haawwa boleessoo alhamdulillah jettee gartee kara dalagaatiin barbaaddattee dalagaa harkattee seentee xiqqishoo maallaqa san fudhattee hirriibaa dammeeta gisee lafaa ol kaate kun aboo biyyuma tana baqattummaa keessan jira. Waan akkas qoqqotu. Yookaan nama gartee maallaqa dooraala gartee hidhaa hundinuu keetii fudhadhu jaanii wali qabee bu'aan keessaa bihee jee gammadaa gisee hirriibaa ol ka'e hin jiru. Aboo gaarraan tana gartee si qoffolummaan si fixa haateen talaa ajaa'ibaa tana fuute. Talaa ajaa'ibaa tana fuute. Aboo mana ajaa'ibaa bargaa mana kasiitu maaliin jeesii magaa mana takka arkiteen beeknee barattee qabeenya addaa keessatti siree addaa tanarratti fuutee boo aruusa wajjin seentee boo bashannan
Awagaa turaa dhufu gootee kunoo yoo keetii gammachuu sitti nafne ganama gisee lafaa lukaate awwoo silaan hirribuma kanaa ka'uu baadhee takka osumaan firra fuudhadhe si'achisiifti duuba akkasi jechuudha duuba kafee ikaa akka gaaddidduu keetiiti awka xulmikaa yookaan akka abjuu keetiiti if yeroo halumtaa abjooyte yookaan manaa hamtee jechuudha. Akkasi hongiti duniyaa tanaa nama aqlii qabu biratti akkasii gadi fageenyi isii yoo fageessitee ilaalte hongiti duniyaa tana jechuudha. Hongan qabdu isa hongiti sii tana. Darsiin